Hedduu tokko natti tolee jira. Anillee hedduu tokko gammadee jira. Jiraanillee baay'ee tokko gammadee baay'ee tokko itti tolee jira. Akkuma isin argitan kun kolfaa jira jechuudha. Hedduu tokko ijoollee lama qaba jedhanii itti mee jennaan bakka isaanillee gaafatanii abbeen koos harmeenis hundumtiyyuu gaafatanii jechuudha. Ittiin deebitu ittiin deebi'u. Achumaan baqataas nullee akkasitti. Nagaan dagannee nagaa fi araarri waaqayyoo bakka isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Jirtuu fayyaa keessanii annagaa fuudhaa galata waaqayyoo. Chaanaala keenyaaf aaraa kan taata subscribe gochuun maatii kootti dabalama. Viidiyoo koo yoo jaallattan like godhaa jecha. Har'a wanta baay'een haarsee har'a waa xiqqoo dubbachuun dhufe jechuudha. Gamanumaanii gara viidiyoo kanatti viidiyoo guyyaa har'aatti osoo hin darbin duratti fayyoo jaalalaa Rabbiin obsa siif haa kennu, obsi danda'i Rabbi obsa siif haa kennu. Yeroo nani obsa fayyoo barbaachisa jedhee ji'a ja'a yeroo sabboontuu wajjinii fayyoo fi sabboontuun edda wal qabanii ji'a ja'a jechuudha. Viidiyoo yeroo sanaa ilaaluu hin dandeessu. Chaanaalii fayyoo jalas deemtanii ilaaluu ni dandeessu. Namoota baay'eetu viidiyoo irratti hojjetee namoonni hedduun yeroo sana piraankiidha piraankii hojjechaa jiru jettanii baay'een keessan hin amanne garuu jarri piraankii hojjetanii jarri wal qalaa turan yeroo sana jechuudha. Sabboontuun surumayyuu akkanatti xunchaa agarsiiste yeroo sana amma yabaase cirraash isa kenna. Bakka nama hiyyisiisu sadarkaa nama boochisu irraan nu geessee jirti sabboontuun. Biyya halaati biyya harabaati erga dhuftee torbeen guunne garuu jiraa sapiraayisii gochaa jirti jechuudha. Innis abbaa manaa namaati jechuudha. Abbaa amma akkatti itti dubbadhu illee na rakkisee jira jechuudha. Akkitti itti dubbadhu na rakkisee jira. Jiraan si jammar abbaa manaa fayyooti. Sabboontuun akkamitti baargarii fi biizaa nyaachisaa jirti jira. Bakka fayyoon hin jirretti jiraan akkamitti bahee baargarii fi biizaa nyaata. Akkamitti chipsii nyaata. Kana dubbii kana immoo isinii piraankidha jettu. Dubbii kanaa kanaan duraa piraankidha jechaa turtanii yeroo fayyoon arrabsitu yeroo fayyoon sabboontuun deebitee fayyoo arrabsitu yeroo wal quncisaa turan sana piraankidha jarri piraankii nurratti hojjetaa jiru jettanii qoosaa turtan. Hamma immoo waan ta'aa jiru argaa jirtu jechuudha. Viidiyoo guyyaa gara guyyaatti argaa jirtu. Fayyoon illee viidiyoo hojjettee dhugaa ta'uusaa argaa jirra jechuudha. Kanaafi fayyoon jiraa wajjin ijoollee lama qabdi. Abbaa manaa ishiiti. Nama gaa'ila wajjin dhaabbatteedha. Akka salphaatti miti jechuudha. Gaa'ila kan waliin dhaabbatanii jechuudha. Seera qabeessan gaa'ila ishii dhaabbattee fataa zanaa jettee akka dubara tokkootti jiraachaa abbaa manaa ofii jiraachisaa ijoollee ofii jiraachaa jirti. Har'a immoo kun ishiin kun dhufteeti keessa buutee qorte jechuudha. Keessa buuteetiiti jiraarraa fudhattee jiraan baargarii nyaata, jiraan biizaa nyaata, jiraan chipsii nyaata. Fayyoon mana keessatti ijoollee wajjin du'aa jirti jechuudha. Kuni maaliif dhalate? Jiraan gaafadha. Kuni maaliif dhalate? Fayyoon haati manaa kee jalqabaa maasitti taateef sabboontuu filattee marii fayyoo malee akkamitti sabboontu yeroo sapiraayisii si gootu yeroo si affeertu ati dhiiraa nama gaa'ila qabuudha nama guddaadha. Ati akkamitti har'a baatee sabboontu wajjin fataa zanaa jechuu jalqabdi. Kanaaf fayyoo abshir hin boo'ini dubbiini akka akkanatti bo'an kana miti jechuudha. Dubbiin akkasii miti taragaa ga'in boo'ini obsa godhadhu rabbiin obsa siif haa kennu. Inni guddaan baay'ee nama ajaa'iba. Mee otoo sin ta'e ana baay'ee natti dhaga'ame otoo sin ta'e maal gootu. Kanaafi dhaamsina ni qabu sabboontu yoo jiraachuu barbaadde jiraarraa gattaa'e. Dhiirri addunyaa kanarraa ardii kanarraa dhabamee
fayyoo irraa waa qabda malee ati dhiirri addunyaa kanarraa dhabameet abbaa ilmoo lamaa jechuudha. Abbaa ilmoo lamaa fayyoo irraa fudhachuu dhuftee jira. Dhiirri addunyaa kanarraa dhabame moo suusii wayii moo yookiin bakka akkin jedhu na wallaalchiseera. Nama akkin jedhu akkin itti haasa'u inumayyuu na wallaalchisee jira yaa'u. Maaliif akkasitti dubbii ilaaltaa? Maa baxabbaxxaa? Haadhaan ilmaanii maa boochistaa? Wanta kanaa sirrii miti. Nama gaa'ila namaa diiguun sirrii miti. Gaa'ila namaa yoo diigan gaa'ila namaatu diiggata. Gaa'ila namaa keessa galanii laaquun sirrii miti. Yaa sabboontuu gadi bu'i fayyoorraa. Fayyoo immoo obsa godhadhu. Waaqayyoon obsa siif haa kennu. Ta'ullee amma akkuma ta'eet namni wal balleessee namni wal fixeeti jiraallee manatti hiinee jechuudha. Jiraallee manatti hiineet fayyoo tasgabbeessina malee sabboontuun jiraa fudhattee inumayyuu ardii Itoophiyaa kanarra hin jiraattu. Sheeritti naa godha. Namoonni sabboontuu beektan illee sheeritti naa godha jechuudha. Sagalee kukkata. Inumaa wal baxabbaxa wal fixa ta'a. Gurmoofnee illee wal fixa ta'a malee inumaa jiraa fudhattee fayyoorra jiraa fudhattee inumayyuu sabboontuun hin jiraattu. Kanaafi fayyoo abshirii si wajjin jirraa.